Harka daawwattoota dhaggeeffattoota Qaanqee Show nagaan keenya kabajaaf jaalalaa Oromummaa bakka isin jirtan hundaatti sana qaqqabu jetti Qaanqee Show. Sagantaan Qaanqee Show torbanitti guyyaa tokko gama Facebookiidhaaf YouTube'n isiniif darbaa ture haala yeroo ammaarraan ka'ee xiqqoosee dhaabnee turre ammas gama keessanitti deebinee jirra. Hamma dandeenyetti hojii uummataa hojjechuudhaaf dudduubatti hin deebinu. Warreen nu barreessuu nu bilbiluudhaan nu jajjabeessaa jirtan hunda keessaniif galata guddaan qaba. Maanguddoo Oromoo tokko jecha wayinaa barreesse inbox wanta ta'eef fuulduratti haasa'uu maqaa isaaniillee dha'uu yoo na barbaachisuu baateef maanguddoon kun akka jiran yaa Habtaamu imala deemtu saree sitti dhuftee saree sitti yitu hundumaa dhaabbattee dhagaa darbachaa yoo oolte imala kaateef sana hafta waan ta'eef sareen ayyitu deemsa keetti fufi saree iyyituttis dhaabbattee dhagaan darbatini horaa bula hedduun isin galateeffadha hayyuun kana na barreessitan. Ergaan kun ana qofaaf miti warra uummata Oromoof hojjechuu uummata Oromoof qabsaa'uu uummata Oromoof hamma dandeessan dandeettii keessan hojjechuuf manaa baatan dhagaan isinitti guuramu hundumaadhaaf sareen ayyitu karaa keessanitti fufaa jedha anis Qaanqee Show. Suuteeti yaabontu suutee haasawni keessa suutee dhabdu dachee koitu suutee haasawni keessa suutee lafa jata. Mudin isi halanga yoguni sirbitu hogo sirbitu suutetiya ibsitu jireenya kiyya suutetiya sidabu wahin dandaya suutetiya ibsitu jireenya kiyya suutetiya sidabu wahin dandaya suutetiya suutetiya bontu suutee haasawni keessa suutee dhabdu dachee koitu suutee haasawni keessa suutee lafa jata. Har'a yaada ergaa tokkoon isiniif qaba. Ergaan kunis waa'ee nama artistii Oromoo waggaa 8 mana hidhaa ture haati manaansaa mootummaa Itoophiyaatiin jalaa ajjeefamtee innillee reebichaas tumiinsa mana hidhaatti irra ga'e ergi mana hidhaarraa ba'ee lubbuunsaa kan wareegame. Artist Usmaayyoo Muusaati. Artist Usmaayyoo Muusaa abbaa ijoollee 5ti. Ijoollee isaa haadha malee dhiisee biraa wareegameera. Ijoolleen dararama hedduu keessa dabartee har'a biyya ollaatti baqattee jirti. Kanaaf uummata Oromoo ijoollee kanaaf dirmadhaa isiniin jenna. Ijoolleen kun haadha qabdu, abbaan qabdu. Abbaan isaanii qabsoo bilisummaa Oromoo uummata Oromoof jecha lubbuunsaa tokkitti dabartee jirti. Ijoollee isaa uummata isaatti dhiiseeti. Kanaaf Oromoon bakka jirtanitti ijoollee kana cinaa akka dhaabbattan Qaanqeen Shows afeerraa isinii godha. Hamma naa danda'ametti maatii qabsaa'otaan iyyaafachaa tures ijoollee kana biyya ollaa neetworkiin yoo argame gama Skypeetiin dubbisee gama keessanitti fiduuf tattaaffiin godha. Viidiyoo isaan waraabanii gama artist Saaliyaa Saamiitiin erganis jira. Sana arguudhaan goofandiin yeroo ammaa kana gama Saaliyaatiin banamee jirus jira. Achirrattis akka gargaartan warreen immoo dhuunfaadhaan ijoollees dubbisuu barbaadan bilbila isaanii artist Saaliyaa Saamii anas nagaafattanii argachuu dandeessu. Ijoolleen kun isin malee hin qaban, ijoolleen kun nu malee hin qaban. Abbaan isaanii qabsoo bilisummaa Oromoof irraa wareegame. Ijoollee Usmaayyoo Muusaati. Seenaa Usmaayyoo Muusaa kana jedhee waan isiitti uumite. Seenaa isaa uummata Oromoo hedduutu beeka. Hedduun keessan ni beektu. Wallee isaa garuu tokko sana feereen ijoollee Usmaayyoo Muusaa cinaa dhaabbadhaa isiniin jedha.
Manila Institute Kenya. Garu wajib pure arah terkiran kan dunia raga kira juga kakak bisa dunia apa kakak umumnya apa bisa anda namun di berapa kita kasih kan ini ada sisi bagi itu. Ijoolleen kun kan keessan horii erguu duwwaa osoo hin taane ijoolleen kun karaasan biyya ollaa kana keessaa ba'anii biyya Noorz Ameerikaas ta'e Awurooppaa keessa dhufanii jireenya haaraa akka isaan jiraataniif akka cinaa dhaabbattan. Daawwattootaaf dhaggeeffattoota Qaanqee Show torban lama dura akkuma isinitti hime Qaanqeen Show gama saatalaayitiitiin gama keessan dhufuuf jette kan jedhee isinitti himaa ture ammas hojiin kun irratti hojjetamaa jira. Qaanqeen Show sagantaa torbanitti guyyaa tokko saayitii tokkoof kan naa kenname torban keessaa guyyaa tokko sa'a tokkoof kan naa kenname gama Oromoo TV Networkiitiin Oromoo TV Networkiin gama gaafanni saatalaayitii irratti ba'u Qaanqeen Show isaan duukaa isiniif baati. Guyyaa kam akka ta'e saayitii kamitti akka ta'es yeroo isaan irra dhageenyu isinitti beeksifna. Carraa kanattis Oromoo TV Network utuun hin galateeffachiin darbuu hin barbaadu. Qaanqeen Show kan uummata Oromooti, kan keessan, kan kooti, kan hunda keenyaati. Qaanqeen Show dhaaba kamiifiyyuu kan hin loonne kutaaf amantiin kan nama addaan hin qoonne uummata Oromootiif kan hojjettu. Dhaabolee Oromoo hundumaa ija tokkoon kan ilaaltu. Qaanqee Show irratti warri dhufanii haasa'aa jiran galata guddaan isaaniif qaba. Warri illee dhufanii haasa'uudhaaf fedhii hin qabaanne dubbisee ni jalaa deebisuu daniifis ulfina guddaan isaaniif qaba. Gara fuula duraatti garuu dhufanii Qaanqee Show irratti haasa'u jedheen abdii guddaa qaba. Qaanqeen Show hamma dandeenyetti maatii qabsaa'otaa iyyaafannee turre hin dhaabne torban dhufu maatii qabsaa'otaa keessaa nama tokkoon isiniif qaba. Eenyu akka ta'e gaafa isin bira ga'ee bartu. Torban dhufu garuu akka maatii qabsaa'otaa keessaa nama tokko dubbisu waadaan isiniif gala. Akkuma sila jedhes maatii qabsaa'otaa keessaas ijoollee Usumaa yoo Muusaa dubbisuun goonafu yoo neetworkiin biyya ollaa sun naa mijateef. Mamburana bareettuma akabaan Oromoo tokkuma ani si jaallee Koti
keessummaa addaan isiniif qaba. Koree hojii gaggeessituu jaarmiyaa adda bilisummaa Oromoo tokkoomeeti. Baakuma baanyaan hoteela dumanne talanne kuno haraan fayyadee baay'inni keenya akkuma galaanaatti diina beekne akkuma rasaasaatti itti fayyadamne bakka kasheetti joonjisne akkuma galaanaatti diina beekne akkuma rasaasaatti itti fayyadamne bakka kasheetti joonjisne. Jabu garanko garina cefame gariyo hidame agalu punjiru kapso sabagenya tamanda kuma inni susichi gabrome pulu lamingo duemba damade gantu da sichi bakatan tawa banko haren banata jabu garanko. Daawwattootaaf dhaggeeffattoota Qaanqee Show yoo yaajinneerra keessummaan Qaanqee Show har'aa obbo Qaasim Abbaanashaatti. Obbo Qaasim afeerraa Qaanqee Show isin godhe simattanii gama kanatti argamuu keessaniif guddoon isin galateeffadha. Obbo Abtaamuu maqaa jaarma kiyyaa ABO'tiin fi maqaa kiyyaanillee galatoomii affeeruu keessanii fi isiniin jedha hedduu ulfaadha. Hayyee obbo Qaasim gaheen keessan adda bilisummaa Oromoo keessatti maal? Gaheen kiyyaa adda bilisummaa Oromoo keessatti miseensa koree hojii raawwachiisuutii fi dubbataa dhaabaati. Adda bilisummaa Oromoo gaafa jennu maqaa adda bilisummaa Oromootiin garee 3-4tu jira. Isin adda bilisummaa Oromoo isa kam keessaati? Adda bilisummaa Oromoo jenneetumaan waamnaa jaarmanni keenya adda bilisummaa Oromooti sagantaan siyaasaa isaa sagantaa adda bilisummaa Oromooti faajjiin alaabaan wanni silaa jaarma tokko ibsuu danda'u marrinu adda bilisummaa Oromooti nulli adda bilisummaa Oromooti miidiyaan maqaa moggaasuuni adda bilisummaa tokkoomee nuun jedha. Adda bilisummaa tokkoomee jechuun kunillee akka miidiyaa fi uummanni Oromoo illee akkasii fudhatee ittiin waamu. Jaarmanni keenyaa akkuma beekamu ABO keessatti bu'aa bahiin hedduu waan turee fi san keessa jaarma bakka 4 jiru walitti deebi'ee humna tokko ta'uun jaarma tokko jalatti masakkamuu murteeffachuu isaatiin tokkummaa san labsinee akkuma tokkummaa san labsineen miidiyaan ka ABO tokkoomee jedhee ittiin nu hawaamu malee nuti ABO sagantaan siyaasaa keenya ABO'ti. Waan jaarmanni tokko calaqqisuu qabu mara ka ABO qabnaa kanaaf nu ABO ofiin jenna ka uummanni Oromootii fi miidiyaan isinillee ittiin nu waamtani maqaan kunillee maqaa kaayoo gaarii irra dhufee fi kaayoon uummata Oromoollee gaafiin uummata Oromoollee karaa san keessa waan deebituu fi jaalanneetumaan akka nickname yookaan ittiin moggaafamu jechoottiin ittiin waamamna nu ABO garuu. Hedduu galatoomaa obbo Qaasim maqaa adda bilisummaa Oromootiin hoogganaa adda addaa jalatti ABO'mti kun bakka hedduutti kan nagaa jirru kanaaf uummataaf adda baasuudhaaf jedheeti ulfaadha. Har'a waan lama irratti mari'anna. Tokko waa'ee haala yeroo ammaa kana deemaa jiru waa'ee tokkummaa waliigaltee dhaabolee Oromoo arfanii fi waggaa 18 booda immoo hoogganatti kan deebi'an waa'ee obbo Galaasaa Dilboorraa haasofna. Utoo gama sanaatti hin deemin mee obbo Qaasim waa'een tokkummaa Oromoo tokkummaan dhaabolee Oromoo arfan waliigalteen isaanii kun lafarra harkifachaa jira. Sababiin kana maali? Akka dhaaba keessanitti mee maal irraa nu ibsitu? Hedduu gaafii jabduu obbo Abtaamu gaafiin kuni gaafuu qabullee ka'uu qofa osoo hin taane gaafii deebii argachuu qabu. Uummanni Oromoo kanarraa haqa qaba. Qabsaan Oromoo kanarraa haqa qaba. Gaafachuu qofa osoo hin taane dhiibbaan barbaachisullee godhamuu qaba. Dhugaa akkuma ati jettee waliigalteen kuni haga ta'ee ji'a 7 deemaa jira.
ji'a torbaan tokko exactly waliigalteen kuni akka fedhii kennaatitti deemaa hin jiru hedduu harkifata kana namni jaalatu jira natti hin fakkaatu sababni garagaraa hin jira nuti akka jaarma kennaatitti waliigaltee kana kanarra shaffisuu qaba jechuu fi yaada garagaraa fidaa turre yaada fiduura dabrinee proposaalillee jaarmaolee sadiin waliigaltee san waliin irra geenneellee dhiyeessinee jirra. Ajandaan sun ammallee lafa jira. Ajandaan kun maal ka jedhu waliigalteen kuni gara tokkoomaatti ce'uu qaba ka jedhu kanallee ka jennee fi maqaa tokkoomuu qofaa miti jaarmanni injifachuu danda'u. Jaarmanni milkiin uummata Oromoo gahuu danda'u humna faca'e kanaanii miti humna jabaa hooggansa tokko jabaa jalatti risoorsii tokko jalatti yoo hoogganame uummata Oromoo injifachiisuu danda'a. Gaafni waliigaltee san irra geennee fi haalli adda uummanni keenya keessa jiru tokkoo miti. Dhugaa gabrummaan yaqa uummata keenya irra geettee waggaa 130 caalaa akka ta'aa jirti. Haa ta'u malee haalli ji'oota 12 dabre keessattuu ji'oota 3 dabre kana uummanni keenya keessa jiru haala akka silaa namni uummataaf qabsaa jedhu rafnee bulluu miti. Haala namni kaayoo sagantaa siyaasaa maal laakkatuu miti. Sagantaan siyaasaa kaayoo laakkawuun jaarma miidhama uummataa afoo dabarsanii ilaaluun yeroo kanatti eenyuuf qabsoomnaa waan nama dagachiisu fakkaata. Kan irraa ka'uun haalli kun shaffisaan deemuu qabna ka jennu marii irra jirra. Mariin sun haala garaagaraatiin jaarmanni gariin sagantaa siyaasaa maal ta'ee sagantaan siyaasaa maal ta'e jechuun harkifachiin jira. Ammallee abdiin nuti qabnu jaarmayoonni kunniin haala kana bilchinnaan irra mari'atanii jalaa uwwaachooni gara ce'umsa tokkootitti deemuu qabna deemuu dandeenya ka jennu nuti akkuma yeroo baay'ee irra deddeebinee jechaa turre akka jaarma keenyaatitti keessattuu hoogganoonni keenya hayyu duree abbaa nagayaa jaarraa dabalatee ifatti bayanii nuti ammaan tanallee kana mallatteessuu dandeenya. Fakkeenyaaf gaafa Minisootatti Sabteembarii 16-17tti walgahii godhannee hooggana keenya ka itti gaafatamaa damee hajaalaa ture Dr. Nuuroo Daddafoo waan jedhee yaadatama. Bakka jirru kana mana kana keessatti mallatteessuu dandeenya ka jennuufi simpli yookaan immooshinii tokkoon kaanee osoo hin taane haga haalli kun hedduu nu dhimmisiisaa jiru haga haalli kun hedduu nu ulfaataa jiru irraa kaaneetiin kana ka jennuufi Oromoon aadaa qaba. Oromoon dhiiga isaa ka jigu nama isaa jaalatama nama jabaa ilma lafaa guddatu daa'ima dhalatee ganna xiqqaa keessa jiru daa'ima sun dhalatiin garaa haadhaa keessa jiru yeroo hunduutti yeroon sagantaa siyaasaa waliin laakkaa adeemu hin jiru. Sagantaan siyaasaa wanni baafameefi sirna Oromoon ittiin buluu yookaan sirna Oromoon ittiin bilisoomuu danda'u geessuuf. Ka dubbii kana maraa waliidha waliigaltee kenna san waliigaltee kenna keessatti qabxii afur waliigalle qabxiin duraa ka jedhu dhimma Oromootii fi Oromiyaa achi keessan maal jedha Oromoo abbaa biyyaa isa gochuu hiree murteeffannaa isaa hacuuccaa tokko malee akka kabajamu gochuu jedha. Kana jechuun yoon bilisoomne abbaa biyyaa ta'uun hin jiru yoon bilisoomne bakki hireetti murteeffatan hin jiru yoo diinni kun garangalle bakki hireetti murteeffatan hin jiru. Nu amma wanni sagantaa siyaasaa jennee sagantaa siyaasaa jala gaaddisa godhannee taa'aa jirru bakka silaatti deemnuufuu osoo hin geenye. Kanarraa kaaneetiin sagantaan siyaasaa jaarma kamiin wal dhabsiisuu hin danda'u. Haga waliigalteen kenna waliigalteen bu'uura waliigalteen hiree murteeffannaa uummata Oromoo akka kabachisi.
ummata Oromoo abbaa biyyaa akka goonu ummanni Oromoo hiree ofii sodaa tokko malee dhiibbaa tokko malee murteeffatu akka danda'u akka goonutti yoo deemne jaarma kamiin walii galla jennee amantaa kanarraa kaana kana ammoo wareegamallee irra kafallee jirra namni hin qabsaaya har'aan tana wanni nama rakkisu namni qabsoo fi siyaasa addaan xiqqoo addaan qabeera maalii fi namni gariin siyaasa kana akka faranjiin hojii godhattu akka waan godhatteetitti dhimma Oromoo madaa Oromoo dhiiga Oromoo kufiitti ilma lafaa gahu ka hundee keenya balleessaaran kanarraa gamrifataaran nama ajaa'ibsiisa kanarraa kaanee akka qabsaa tokkotti wareegama barbaachise kafallee ummanni Oromoo haqa hiree murfii murteeffachuu danda'u akka ce'u ka jennuu fi kanaaf tattaaffii godhaa jirra. Garasittillee deemnaa jedhee abdii qaba. Kanarraa ka'uun ammoo akkuma jalqabarra jedhe gaafiin kun gaafii haqaa ummanni Oromoo haqarraa qaba. Qabsaan Oromoo haqarraa qaba. Kanarratti ammoo itti dhimmee gaafii kana akka jaarmawoonni illee kana jalaa uwwaatanii dhiibbaa barbaachisu godhuu qabaa ka jedhuu fi gaafii bareedaa ulfaadhu obbo Habtaamu. Hayyee Buqaasim waliigalteen kun ergi eegale baatii torba akkuma isin jettan baatii torba ol ta'ee jira. Baatii torba asitti rakkina hedduutu uummata Oromoo irra ga'aa jira. Oromoo hedduu dhume uummata 600 ol bakka tokkotti dhumaa jira. Guyyaadhaa gara guyyaatti qeen Oromoo ganda boo'ichaa ta'ee jira. Dhaaboleen Oromoo uummata Oromooti qabsoofna jedhamu kun uummata Oromoo bilisoomsuudhaaf dachii Oromiyaa walaboomsuudhaaf jedhamu kun yeroo haala cimaan uummata Oromoo irra ga'aa jiru kan waliin galle yoom walii galu sababii isaan walii galuu dadhabanii uummata isaaniitiif falmachuu dadhaban inni guddaan maanni rakkoon kun obbo Qaasim? Obbo Habtaamu gaafiin kun gaafii cimaa gaafii kana tuqeerallee na fakkaata. Ani sababiin isaa akkuma miidiyaa garagaraa irraatitti hoogganni garagaraa yoo dubbatu dhageettanii sababiin godhatamu sagantaa siyaasaa jedhama. Anaafillee jaarma kiyyaafillee kun ga'aa miti fudhatamallee hin qabu. Eegaa akkumatti jette uummata Oromootiif ka qabsoomnu yoo taate uummanni Oromoo hadhaan tana daa'ima garaa haadhaa keessa jiru irraa kaasee haga manguddoo ganna 80-90titti safuu tokko malee gara laafina tokko malee ajjeesamaa jira. Du'ee ganda isaatitti reeffa isaa awwaaluu dadhabaaran qara kadhaga'aatiin keessa dhufne kan aadaa qabsaa'allee ta'ee bosona Oromiyaa keessatti allaattiin reeffa qabsaa'otaa nyaata. Bineensi reeffa qabsaa'otaa nyaata. Adhaqee isaa keessatti bineensi reeffa isaa nyaataa jira. Awwaala dhabee. Haa ilmoo ajjeesanii haadhaan irra taa'e jedhaaran. Daa'ima garaa keessa jirtu garaa keessa ajjeesaaran. Kana usuu agarru sagantaan siyaasaa kalaaqamuuf maali jedhu irraa yoo ka'u akka namni yoo hojii siyaasaa godhatee rifanni garaa keessaa baduuf sagantaa siyaasaa jabeessuun ammoo sagantaa siyaasaa uummata Oromootii ol godhanii ilaalu dhiiga dhiigaa rusanii ol godhanii ilaalu nama balaan hamaan itti deemaa rusanii ol godhanii ilaalu. Kanaaf jaarma garii irraa akka intarvii garagaraatitti yookaan jecha garagaraatitti marii keenya keessatti illee ka dhageenyu isii jaarmanni kuni ummata jaarma ofii dursaa sagantaa siyaasaa jaarma ofii dursaa ummata qabsaa'u jedhu ummata dursaa kan jedhu nama jechisiisa. Kan akkanaan lafaa ka'ee jechaan jiru miidiyaa irra dhagamaa jira wanni waliin galuu dhoorgee sagantaa siyaasaati kaayoo maalii garanaa dhanii akka dubbatan hin dhageettan. Namni in principle tokkummaa diinna jedhu hin jiru. Ammoo wareegama san fudhatee kas bayeetiin godhu hin jiru. Kana keessaa dhufee maaltu laala? Namni ofiin jaarma san laalu, jaarma san keessa of laalu, jaarma san uummata Oromoo caalchee laalu, jaarma san galii uummata Oromoo caalchee laalutu waan mul'ataa dhufu fakkaata. Yoo jaarman dhugaan uummata Oromootiif qabsaa'uuf murteeffate yeroon jaarmanni kamuu jilbiiffatee uummata Oromootiif bitamuu qabu. Yeroo kana taruu hin qabu. Jaarmanni ammoo namni hoogganni har'aan tana iyyicha uummata Oromoo kana dhiiga uummata Oromoo kana tokkummaa gaafii uummata Oromoo kana kabajuu hin barbaanne borullee akkamitti sirna dimokiraatawaa keessatti kabajja'anii sagalee uummataatiin bula kan jedhu hedduu nama gaafachiisa hedduu nama sodaachisallee.
kanarraa ka'uun uummanni kana akka gaarii irra mari'achuu qaba. Eenyutu dhugaan araara kana diddaara? Araara kana maaliif didama? Namni araara kana diddu maal godhaa jira? Eenyuuf qabsaa'aa jira? Maqaa sagantaa siyaasaa baaffatanii qabxii lamaa sadii seera sagantaa siyaasaa keessa jijjiiranii ani kana amana jechuun yoo of faarsuuf yeroo malakkaawachoo taate malee uummata Oromootiif bu'aan qabaatu. Uummata Oromootiif yeroo qabsoo keessatti uummata kamiifuu yeroo qabsaan keessa jaarmanni lamaa sadii hin barbaachisu. Jaarma tokkocha jaarma jabaa malee. Gaafa biyya bulchiinsa seename sagantaa siyaasaa akka amananitti baafatanii paartii garaagaraa ijaaratanii bobba'uu danda'an. Jaarmaawonni uummataaf lolu yoo of lamaanii wal loluuf uummata irratti diina baay'isuu, uummata irratti humna uummataa salphisuu, uummata laaffisuu taate malee jaarmanni hedduu uummata Oromootiif yeroo qabsoo kana keessatti hin barbaachisu. Uummanni Oromoo uummata miliyoona gara 50 herregamu. Uummata gasii keessa jaarmanni hedduu jiraachuu mala jedhee namni haasa'u jira. Hin barbaachisu akka namanutti akka jaarmanni kiyya illee maaliif humna keenyatu gara faca'a. Humna faca'aasan humna tokkocha deebifnee risoorsii keenya bakka tokko deebifnee yaada keenya bakka tokko deebifnee diina kana yoo itti fuulleffannee diina kana injifachuu ni dandeenya. Wanni diina injifachuu danda'u humna. Humna ta'uuf ammoo qawwee qofaa miti. Qawwee qabaatu amanuu miti. Waraana qabaachuu amanuu miti. Yaadni tokko ta'u. Risoorsiin gara tokkotti deemu. Abaaruun afaan tokkoon abaaru. Lollullee mala tokko baafne humna tokko loluun diina kana akkas injifachuu dandeenya. Kanaaf tokkummaa faarsina malee akka namoonni sagantaa siyaasaa faarsuun dadhabe. Ammoo uummata Oromootiif dhugaan ka barbaachisu yeroo qabsoo kana keessatti jaalalli tokko akeeka tokko murtii injifannoo tokko dhageessu callatuu barbaachisaa. Kun warri aartistootaa namni akka kee koofiyaa sadii godhatu ka dur woboo ture achi artistii ta'ee gaazexeessaa ta'eetiin akkana jedhu marri nuu bifa adda addaatiin jedheera. Warri waa barreessu bifa adda addaatiin jedheera. Namni waa kadhatu Oromoo tokkoom jedhee kadhatee jira. Hoogganoota Oromoo waan kana dhaga'uu dhoorgee hedduu nama ajaa'ibsiisa. Rabbi ammallee gurra nuu haa banu, ija nuu haa banu. Santu galiin dhugaa malee sagantaa siyaasaa faarsuun yoo lafa bilisoomte lafa qullatti uummata keenya eega fixaniin booda itti galuu barbaanne malee barbaachisaa miti. Wanni itti amanuu qabnu Oromoo mirga ofii akka murteeffatu godhu, abbaa biyyummaa isaa dhugeessu, huccuuccaa tokko malee akka ofii akka murteeffatu diina kanarraa fonqolchuuf humna tokko ta'uun nu barbaachisaa. Kanaan alatti yoo hojii siyaasaa godhanneetiin jaarmaa fi sagantaa siyaasaa faarsine malee takkallee bu'aan qabaatu ka jedhu aman. Buqaasim sagantaa gaafa jennu namatu lafa kaawwatee sagantaa sanarratti waa hojjechuudhaaf tattaaffata. Sagantaan kun namoota hedduu addaan babaasti. Ilaalcha keessatti sagantaan dursamu uummatatu dursa. Uummatatu dursa jedha. Sagantaan ajaa'iba. Sagantaa baafannee ebalutu sirrii miti anatu sabboona ana sabboona miti jennu kana numarri nu haqatti hin qabne. Sagantaa ofiitti amanne uummata Oromooti irra wayyaa qaba jenne baafanne. Uummatatu dursa. Yoo uummanni keenya jiraate sagantaa siyaasaa kanatu sii mala jennaan. Sagantaan siyaasaa dhabee karaa inni itti bilisoomnu dubbanna malee boru poolisii biyya keessaa uummatatu voota irra godhaa. Bakka bu'oota uummataatitu tumaa, hayyoota uummataatitu tumaa. Kana keessa yoo ilaallu uummanni yeroo maraa olaantummaa qaba. Uummanni olaantummaa qabaachuun dursa qaba. Bakka uummanni hin jirretti sagantaa siyaasaa lakkaa'uun bu'aan qaba. Bakka uummataa bu'aa hin qabnetti sagantaa siyaasaa lakkaa'uun uummata Oromooti bu'aa hin qabu. Sagantaan siyaasaa bahuun marri ka jaarmoonni lakkoofsa isaatu amma dheeratee maqaan isaatu yaadachuu nama dhufuun marri. Deemee bu'uun isaa maal jedha? Uummata Oromoo bilisoomsaa, uummata Oromoo walabomsaa maali jedha? Uummata galii isaa agartee kanaaf by any means uummatatu dursaa. Bifa fedhaanuu deemanii uummata abbaa biyyaa gochuun barbaachisa.
Uummata haqa isaa akka eeggatu hiree ofii akka murteeffatu cuucaa tokko malee akka murteeffachuu danda'u gochuun barbaachisa. Kanarraa yoo kaane akka gaafii keetiitti gabaabsinee afaan biraatiin sagantaa dursa uummata jennee uummata san akka inni dursu mirga uummata sanii eeguu fi wanni sagantaa siyaasaa alaa akka adeemnuuf hin jiru uummata abbaa biyyaa gochuun haa dursuu yoo gabaabsinee jenne karaan haqaa sanii ka jedhu amanaa obbo Abtaamuu gaafii jajjabdu galatoo. Horaa Bulaa Abbo Qaasim gaaffii waa'ee dhaabolee Oromoo waliigaltee kanarratti gaaffii dhumaa tokkoon isiniif qaba. Wanti kun akka galma ga'uuf uummanni Oromoo dhiibbaa maalii gochuu qaba jettanii yaaddu? Hedduu gaaffii jabdu ani uummanni Oromoo tokko mirga ofii beeku. Humna ofii beeku. Hawwii ofii galii ofii karaa itti tiksisifachuun beeku. Achirraa ka'eetiin jaarmoota Oromoo ka jiran kana keessa deebee xiinxallu. Xiinxalla kana keessatti akka jaarmayaatti xiinxallu. Akka jaarmoota san eenyufatu hoogganaara potenshaaliin namoonni jaarma kanaaf ganna lakkaachoo osoo hin taane dhuga'an hawwii uummata Oromoo miidhama uummata Oromoo argaa jiran jaarmoota akkamiin jedhanii qormaata kana keessa seenu. Kana keessa seenanii achi booda ka biyya keessa jiru akka biyyaatitti kan ala jiru naannoo magaalota jiru marii bal'aa tokko qabu jaarmoota kanarra akkamitti dhiibbaa goona. Jaarma kamtu nu awwaataa jira. Jaarma kamtu nu awwaataa hin jirre. Jaarma kamtu sagalee uummata Oromoo jala deemuu barbaada. Kamtu deemuu hin barbaadu jedhee kana ifatti gattaa'ee mari'achuu mari'atee murtiillee godhachuu. Murtiin godhatu murtii akkamiiti? Jaarmayoota kana bakka bu'oota ummataatiin dubbifamee yaanni walii galuu isin dhoorge kun maali? Ifatti walii galtee sagantaa siyaasaa jedhu kanaan waliin sobina. Biyya teenya dhadha diina torkaa qaba. Sagantaan siyaasaa kan daddabbaafattanii deemtan kun nu bu'aa hin qabu. Ummata Oromoo bilisoomsuu qofa irratti fuulleeffadha. Ummata Oromoo abbaa biyyaa godhuu irratti fuulleeffadha. Ummata Oromoo abbaa biyyaa godhuu irratti nama hin fuulleeffanne xiinxallanii ilaalanii jaarmoota san amananii fudhatanii deeman. Ummanni Oromoo dhugaan yoo jaarma tokkollee haa ta'u, jaarma lamaa sadillee haa ta'u, jaarma san utubanii jaarma inni jitu kun jiddii ofiitti jilbiiffatee ummata kanatti dhufa yookaan ofii bata. Rakkoon amma jiru ummanni afaaniin tokkummaa jedha malee namni gariin gara kaaniin waan biraa godha. Gaafa ummanni akka hawaasaatitti hawaasni ofii murteessee dogoggora keessa seenuu baate ammallee dogoggora jiru maal isin fakkaata? Jaarmoota maraa waliin qabanii abaaru sanii miti. Jaarmoota dhugaan assees gochuu xiinxallu. Eega madaalaniitiin ka'anii jaarmanni kun naa awwaate, jaarmanni kun waan an jedhu fudhate, jaarmanni kun tokkummaa Oromootii fi qophii, jaarmanni kun tokkummaa Oromoo ka fudhattee jira jedhanii jaarma san gabbanii bira dhaabbachuu. Yaadaan bira dhaabbachuu, qabeenyaan bira dhaabbachuu, miseensummaan bira dhaabbachuu. Jaarman sun ol ka'aa deeme jaarmoonni uummata Oromoo didanii uummata Oromoo abaaruun uummata Oromoo tuffachuun deemanii ofittuu baqanii hafan. Haga saniin goone kana keessaa bahuu hin danda'u. Oromoon kana ifatti murteeffachuu danda'u qaba. Jaarma sagalee isaatii bitame. Jaarma tokkummaa Oromootii bitame. Jaarma miidhama Oromootii bitame. San jala deemuun barbaachisa. Haga humni akkasii hin jiraannetti, haga uummanni mirga akkasii hin qabaannetti, haga uummanni murtii akkasii gochuu hin dandeenyetti jaarmaawwan guyyaa guyyaan dhalataa sagantaa siyaasaa baafataa, sagantaa siyaasaatiin wal sobaa, sagantaa siyaasaatiin mormaa tokkummaa kanarraa fagaachaa adeeman abadan walitti dhufuuf hin deeman. Gaafa murtiin akkasii jiraattee murtii akkasiitiin uummanni waliigalaan humna akkasii irra fudhate. Atilis maajooritiin uummanni marillee dhibbaa waliigala jechuun nama dhiba modern society keessatti. Uummanni harki caalaan jaarmoota waliigale sanoo gargaare kun osoo hin jaalanne ofiiyyuu jilbiiffata kanuma jechuu barbaada. Hayyee Horaa Bulaa Abbo Qaasim gaaffiin koo seen itti aantu waa'ee torban kana dhagaa jirru
hoogganni adda bilisummaa Oromoo duraanii obbo Galaasaa Dilboo gara hoogganummaa isaanii gama adda bilisummaa Oromoo qaama ce'umsaatti deebi'aniiru jedhama. Wanti kun qabsoo Oromootiif hammam shaffisiisaa jijjiirama qabsoo Oromoo keessatti maal fida jedhee yaada dhaabni keessan? Galatoomi obbo Habtaamuu ka duraa jaalgalaasaa fi miseensota jaalgalaasaa akka duree isaaniititti filatanii baga gammaddan jedhaani. Jaalgalaasaanillee carraan kuni Oromoo keessatti harka lama sadii hooggana deebi'uun baay'ee hin jiraatu. Aadaalleen turre ammoo carraa kana argatu isaatii fi baga gammaddee baga seenaa gaafa ijoollummaallee keessa dabartee uummata Oromoo sadarkaa olaanuu hooggantee ammallee carraa akkasii argatte jedhaani. Gama biraatiin akkuma jedhee gaafii kan osoo jaalgalaasaan deebisee natti tola. Maal jechoo akka gaafii faranjiin osoo carraa akkana argattee maal goota jedhan waan tare yookaan hojii kan osoo irra deebitee dalagdee maal goota jedhanii kan osoo jaalgalaasaa irraa dhageenne hedduu natti tola. Maal jechoo barbaade akkuma jedhee tokkoffa qabsoo Oromoo dhiyenna kana keessatti waggaa 50 dabre kana keessatti hayyu duree lammaffaan itti deebi'ee jaalgalaasaa dhageenne. Biyyoota biraa keessatti illee biyyoota muraasaatitu pirezidantii biyyaa yookaan ministeera muummichaa biyyaa harka lamaaf irra deebi'ee filata. Biyyoota akka Naayijeeriyaa warra waggaa 20 waggaa 15 waama taa'eetti deebi'u, biyyoota akka Israa'el akka Biibii Netanyaahuu kanii waggaa 4 yookaan waggaa 6 taa'eetti deebi'u jara kana agarre. Ka jaalgalaasaa illee jechuu barbaade carraa akkana argachuun hedduu xiqqaa. Carraa ganna ijoollummaa isaa keessa miseensa leexaarraa haga hoogganaa ABO ta'ee dalageera yeroo dheeraa fi irraa bu'eellee akka waggaa 15-16 taa'ee jira. Waan gaafsan hammees maal tolcha laata? Waan waggaa 16 kana taa'eetiin namoonni balleessan jedheetiin yaadu hoogganoonni isaa as dhufan. Hoogganoonni amma ABO'n isaa asuyyuu hooggana 2-3 argee jira. Ka jarri kun kana dhiphisan jedhee yaadu. Inni maal tolcha laata ka jedhu gaafii kanniin kakaasee duunni deebiseetii natti tola. Anillee akka nama tokkootitti wanni irraa eegu jaalgalaasaan carraa kan argate carraa waan yoo namni waa dalage waa balleessa. Namni waggaa dheeraa dalage ammoo akkuma waggaa dheeraa dalageeni wanni bade jedhanillee laakkamuun hedduu hin heddummaata. Sanniin irraa maal baratee maal tolchuu danda'a ka jedhu hawwii fi gaafii kiyya guddaa. Akka jaarma keennaatitti nuti xalayaa baga gammaddee jedhu jaarma isaaniitii fi jaalgalaasaa illee erginee jirra. Kana keessatti hawwiin keenna maali? Hawwiin keenna jaalgalaasaan tokkummaa mooraa qabsoo Oromoo kana keessatti qooda taphatinaa laataa ka jedhurraayi. Kanallee hawwi wanni hawwinuufi namni waan ufii itti rakkatee ufii yeroo dheeraa keessa ture rakkinni yeroo dheeraa argaa ture adhallee rakkinna sanii muuxannoo yeroo dur qabuuni tokkummaa keessaayyuu akka jaarma keennaatitti ijoo hojii kennaa godhanneetiin irra socho'aa jiru kana keessatti qooda kafalinnaa laataa ka jedhurraa kana jenna. Kunillee mariin garaagaraallee hin jira as keessatti illee kana keessatti jaalgalaasaan
qabsoo uummata Oromoo ABO keessattuu gaafa mootummaan dargii kufe keessatti qooda mootummaa ce'umsaa keessatti fudhachuun isaa ni yaadatama. Fudhata qofa osoo hin taane qabsoo uummata Oromoo deebisee ijaaruu keessatti uummata Oromoo kaabaa kibbatti kan uf dagate kan gabrummaan yeroo dheeraa irra turte kan hawwiin isaa garaagaraa ta'e ABO'n mootummaa ce'umsaa keessa seenuun bu'aa inni buuse kabara sanii dhiisii ka amma ji'a 12 dabre kana keessatti bu'aa olaana. Kana keessatti saayikolojiin uummata Oromoo har'aan tanaa ABO'n jaarmaya siyaasaa bira dabree ispiriitii yookaan sochii uummataa ta'ee jira. Sochii namoonni akkasitti hubataniif hin beeku malee muuvimentiin orgaanaayzeeshinii ol sochii biyyaati. Biyya mara amma biyyi kuni biyya keenya keessatti jaarmaya akka Profeesar Maraaraa akka Baqqala Garbaa kanneen namoota indipendentilii seeraan biyya sanitti rijistar ta'anii jiraatanii ABO jedhaniitiin shakkan. ABO jedhaniitiin hidhan. Miseensuma ofiitu OPDO haga ekskiyutiivii jaraa dabalatee yoo ittiin shakkan kan duraa kan ittiin sababan ABO. Naggaadee tokko yookaan nama sheekaa yookaan nama luba tokko yoo shakkan kan ittiin sababan ABO. Kana jechuun ABO biyya san keessatti ispiriitii uummata Oromoo jireenya uummata Oromoo waan uummanni Oromoo akka biyyaatittii fi akka sadarkaa abdii bilisummaatitti dhiyeessu keessaa tokko. Maqaa akkasii keessatti baroota amma chaartaraa san keessatti dhageettii olaanaa jaala qabu jaalli kun. Kanarraa ka'ee tokko uummata Oromoo keessatti dhageettii haarawaa fidinna. Lammaffaa qabsoo Oromoo ABO'n hoogganamu facaate sana keessatti qooda taphachuu danda'a laata ka jedhu nulli hawwii. Akkuma dura jedhe san gaafii san deebisuun waggoota dheeraa ofii hoogganne keessatti yoo dogoggora godhee jiraadhe jedhee ka yaadee jiraatu taate kan achi as ammoo namni haqanni waggaa 15-16 taa'ee namni biraa hojjetaa jiru kana dogoggora ta'ee jiraatu yoo taate carraa sanniin mara fiiksi gochuu carraa argatee jira. Carraa badii taatillee deebiseetiin qulqulleessuu danda'u. Legasii ofiillee qulqulleessuu danda'u argateera. Dhumarra wanni jechuu barbaadu jaalgalaasaan yoo akkuma qara hojjedhetti hojjedha jedhee ka yaadu yoo taate anaaf xiqqoo sirrii natti hin fakkaatu. Maaliif inni carraa sadii qaba akka laalutti. Carraa sadii argate tokko ufii hooggana ta'eetiin dalage yeroo dheeraaf. Lammaffaa irraa bu'ee dhaabbateetiin waan namni dalagu akka nama hooggana dur tureetitti akka siinerii miseensa jaarma kanaatitti laalaa ture. Sadaffaan matti dhufeetiin ofii hoogganatti dhufe. Sadiin kana walitti dabalatee hedduu waa jijjiiruu fi carraa qaba. Yoo jijjiiraa san gochuu dadhabee even as normal hagunnuma dur dalagaa ture, hagunnuma dur hoogganaa ture, beekumsa dur hoogganaa ture, bilchinnuma dur hoogganaa ture, hoogganaa ofa jedhoo taate hedduu ol nama gaafachiisa. Akka laalutti namni carraa tokko yeroo tokko hoogganummaa dhufee fi namni harka 2-3 akkuma jedhe dura ofii hoogganee lamuu irraa bu'ee muuxannoo ofii dalage assas godhee kan namni biraa dalagaaru assas godhee sadaffaatti deebi'ee amma dalagu kanneen mara qabeetiin hedduu waan durii caalaa uummata Oromootii fi ABO'oof keessattuu ABO qaama ce'umsaa jaarmaa ofii humneessuu keessatti qooda qabaata jedhee hawwaa. Milkii gaariillee hawwaa fi nutillee akka ABO akkuma diyaannawaa akkuma ABO tokkoomeetitti
jaarma isaatii fi jaarmaota abaa'oo qaama shanii wajjin abaa'oo humna qabu, abaa'oo jabaa, abaa'oo gaafa 91 biyya seenee firaaf diina biratti kabajaa qabu deebifnee ijaarraa ka jennu abdii qabna. Tumsa kana keessa barbaanna. Tumsa kana keessatti jaalgalaa isaanii fi hoogganni inni waliin jiru tumsa tokko ta'uu malanii jennee hawwina. Akkana jechuu barbaada. Hayya horaa bulaa hedduun isin galateeffadhaa gaaffiif deebii kana naa wajjin taasisuuf naa iyyamuu keessaniif baay'een isin galateeffadhaa waan amma dubbanne kana ammoo cuunfitanii ergaa uummata Oromoo biyya alaa jiruuf biyya keessa jiruufis kan dabarsitan yoo jiraate immoo carraan isiniif kenna gama kiyyaan horaa bulaa ulfaadhan. Obbo Abtaamu duraan galatoomisin jechuu barbaada. Ganna ijoollummaa keetitti akka wobootitti wareegama sirraa barbaadamu kafaluu fi carraaqqii gooteerta. Achiyaas fuula lammaffaatitti akka artistii Oromoo tokkotti sagalee uummata Oromoo, aadaa uummata Oromoo, jaalalaa fi kabajaa uummata Oromooti horuu fi carraaqqii gooteerta. Adda dabartee ammoo akka gaazexaa tokkootitti waan uummata kiyyaa jedhu tattaafataa jirta. Kuni wareegama guddaa, hoogganummaa guddaa, galata guddaa qabdaa siin jechuu barbaadda. Ulfaadhu. Dhaamsi ani qabu akka jaarmaa illee uummata keenya tokkummaan nuuf humna. Tokkummaan akka amma sagantaa siyaasaatiin sobamanii itti ilaalaman kana osoo hin taane galiin kenna bilisummaa ga'uuf, galiin kenna diina ofirraa buqqisuuf, galiin kenna uummata Oromoo abbaa biyyaa gochuuf, galiin kenna uummata Oromoo uummata tokko malee, dhiibbaa tokko malee, sodaa tokko malee hiree ofii murteeffatu isa geessuuf humna tokko jaarma tokko nu barbaachisa. Jaarma gaafa biyya galle sagantaa siyaasaa poolisii garaagaraa adda addaa baafannee jaarma itti barachuu dandeenya. Sagantaa ijaaranne saniin uummata keessa dhaabbannee uummata keessa doggomne akkana isinii dalaga jennee uummata keessa duula goone filmaataaf dhiyeessuu dandeenya. Adda bakka san hin jiru. Adda uummata keenya diina harkaa qaba. Lafa keenya diinatu saamaa jira. Daa'ima keenya osoo hin dhalanne gara diina ajjeesaa jira. Ijoollee boru eessa nuugeetti haadha abbaan jettee ofii beeloftee guddisaa jirtu diina ajjeesaa jira. Ijoollee hegeree biyyaa boru taatu, ijoollee boru biyya dhaaltu, ijoollee boru Oromiyaa bira dabartee Afrikaa taatu addunyaa ta'uu maltu diin gara hammeenna malee ajjeesaa jira. Beekaa keenya ajjeesaa jira. Beekaa keenya biyyarraa godaanaa jira. Dubartii teennatu akka malee uggamaa jira. Namni haala kana keessa jiru haalli sagantaa siyaasaa waliin lakkoofnee sagantaa siyaasaa kennatu waliin nu fixuu dhoorga jennuun afaan akkas dubbannuun illee hin jiru. Kana ifatti beekuu qaba. Uummanni Oromoo gara biraatiin sagalee qaba. Sagalee akkanaan haasa'uu osoo hin taane sagalee mari'atee murteeffatee jaarma isa dhaga'u. Jaarma fedhii isaa jala deemu, jaarma tokkummaa isaa kabaju, jaarma miidhama isaa kanaaf hadoodhu, afaanin jechuu osoo hin taane hojiin ka agarsiisu, ka karaa uummanni Oromoo sagaleen uummata Oromoo itti masaku deemuu danda'u. Kana uummanni Oromoo utubuu qaba. Gara biraatiin uummanni Oromoo jarana adda midiyaan kun tolee jira. Midiyaan gara toleefillee toltuu gaarii hammeennallee qaba. Uummanni Oromoo adda abaarsa garaagaraa keessa seenee jira. Miidiyaa kanaan jechuun uummata bal'aa osoo hin taane keessattuu Zayaan Generation warri ogummaa Tiwutarii, Feesbuukii, maalii liistii dheeraa kanaan haga paaltootii dabalatutti jedhan waa hedduu keessa jira. Tokko political discourse akka haasa siyaasaa keessatti waan haasofnuuf eeggachuu. Namni itti haasa'u kun nama argaa hin jiru. Fuula nama argaa hin jiru. Maqaa nama kanaayyuu qajeela beekaa hin jiru. Diina ta'uu mala. Wayyaaneen baroota dheeraaf
kuma hedduu leenjiftee biyya alaa kana ergiteerti. Biyya keessa afaan Oromoo qaraasiftee akka Oromootitti dubbataa jirti. Akka Oromootitti laga Oromoo, amantii Oromoo, hooggana Oromoo, jaarma Oromoo gara gara abaaraa jira. Kanarraa qusachuu qabna. Waan siyaasaa keessatti added value ka faranjiin jettu waan gatii bu'aa uummata Oromooti dabalu malee maayikii maqabanneef barreessuu dandeenyeef feesbuukii yookaan tuutar akkaawuntii qabaanneef wal abaaruu irraa qusan. Waan qabsoo uummata Oromoo ufafoo tokko tarkaanfachiisu haa dalagu. Jaarma Oromoo illee osoo abaarsa irraa dhiibne hujii naamdu madaalu. Abaarsa irra yoo jaarmanni karaa isin fedhii keessan hin guunnetti ka jaarmanni deemu taate jaarma fedhii kenna guuta jettanii ilaaltee dhaabbadhaa mirga qabdan jaarma feetan filattanii. Osoo jaarma kiyya filattanii hedduu natti tola. Ammoo mirgi sun mirga uummata Oromooti. Mirga keessan mirga mataa mataan qabu. Kana filattanii jaarmaa itti amantan promoot godha. Abaarsaanii miti. Beekaa keenya salphifnee, hayyuu keenya salphifnee, qabaayaa keenya salphifnee, ilma lafaa guddatu salphifnee, manguddoo keenya salphifnee bu'aan argamu tokko hin jiru. Bu'aa kana ka keessa argatu diinuma argata. Jarana yoo abaartanillee diinatu akka nu wal abaarru nu godhaa jiramu. Ufumaa wal abaaraa irra jedhaa ol beeka. Nama maqaan ol beeka, fuulaan ol beeka, ijaan ol argaa waliin haasaa. Teeknooloojiin fafaallee qaba tolallee qaba akkuma jedhe. Kanaaf yeroo waa tiwit gootan, feesbuukii baatan, paaltookii baatan adda waan uummata Oromootii maal toltuu dubbadheetiin oola yookaan bula jedha yaada. Hammeenna yookaan afaaniin dubbachuun toltuun uummata Oromootii fi waan tokkollee jecha tokkollee toltuu godhanii qabsoo guddaa. Jarana nuti carraa biyya alaa teennee biyya aksasii miidiyaa qabaannee waan feene jennu kun ilmaan teenna harka qullaani diinaa foo dhaabbattee biyya kiyyan saamtan ummata kiyyan saamtan gabrummaan nagaya jettee du'aa jirtiin. Nu afaan toltu akkamitti dubbachuu dadhabna. Afaan keenyaan ummata keenyaan waan tolu akkamitti dalaguu dadhabna. Yaada keenyaan ummata keenya waan tolu akkamitti dalaguu dadhabna. Kana dalaguu qabna jedhaa. Nuti akka jaarma keenyaatitti biyya keessatti illee humna ganaa guddaa qabna jennee humna ofii dhaannu hin qabnu immoo hojii nu barbaachisu bal'innaan hojjetaa jirra. Taayitaa yookaan aynata sila wayyaaneen itti amanuu dandeettu waan gochuu dandeenyu irratti tattaafataa jirra. Biyya alaa kanatti illee sagalee uummata keenyaa dhageessisuu fi waan nu barbaachisu mara godhaa jirra. Ammoo tumsa keessan barbaanna. Tokkummaa galii qabsoo kanaa keessaa isa ol aana jennee ilaalla. Tokkummaa wanni barbaannuu fi uummata Oromoo kan goobsuu danda'u. Uummanni Oromoo yoo tokko ta'e diina ofirraa kan dhoorguu danda'u. Tokkummaan socho'uun ijoolleen harka qullaa biyya keessatti. Namni keenya harka qullaa biyya keessatti ji'a 12 kana godhe mootummaa wayyaanee hagaraase firoottan mootummaa wayyaanee hagaraase dhageettii nu hagam hore akka hore agarree jira. Dhageettii kanarraa ka'uun waan Fayyisaa Leellisaa godhe fa'a addunyaan akka itti dinqiseeffatte. Waan ijoolleen akka mucaan harka akkasitti darbee kaasuun maqaa isaallee qajeelatti yaadadhu aykanii qabsoo kanaa ta'ee jira. Mucaan maayii amma kana bahe ka wayyaanee daawun jedhu sun waan inni godhe agartaniirtan. Uummanni qawwee akkas hidhatee wayyaaneen xayyaaraan akkasi gubbaasuu deemtu tokkummaan jedhee akka ka'e agartaniirtan. Nuti jaarmanni Oromoo duubatti hafnee jirra. Aynattaan duubatti hafnee jirra. Dhageettiin illee duubatti hafnee jirra. Hooggansummaan illee duubatti hafnee jirra. Kaanee fiignee uummata kanaa dhaqqabnu. Jaarmoonni siyaasaa sagantaa siyaasaatiin uf hin sobina. Jaarmoonni siyaasaa sagantaan siyaasaa yoo uummanni keenya jiraate sagantaa siyaasaa laakkoon. Wanni irra nu walii galle tokkoffaan uummata Oromoo abbaa biyyaa gochuu, hiree isa cuuccaa tokko malee akka murteeffatu gochuu, biyya san ittisa barbaachisu gaafa inni hiree san murteeffate waliin gochuu akka dandeenyu, sagalee uummata Oromoo waan ofiitti amannu, jaarmanni wal fakkaannu akka tokko ibsaa, jaarmanni wal hin fakkaanne kabajaan walii ibsina ka jennu irra jirra. Kanaaf wanni walii galtee nu dhoorgu jiru jaallan kiyya walii gallee uummata kana haa dhaqqabnu, haa kaanee fiignu, uf hin sobnu. Namoonni
lolaa jirra, humna qabna, maalii ta'aa jirra jennee ufsoba keessa jirra. Kana keessaa baanee tokkummaa uummata Oromoo jabeessinee uummata Oromoo salphina kana keessa, saamicha kana keessa haa baafnee abbaa biyyaa akka hiree murteeffachuu ufii inni irra ga'u haa goonu jedha. Obbo Habtaamuu irra deebi'ee atii fi qaanqeeshoon illee hedduu galatoomaa isiniin jarraawwadha. Gaa sagantaa guyyaa irraaf qabna suma irratti raawwannee Robbo Qaasim yeroo biraa immoo sagantaa wal fakkaatuun akka wal agarru abdiin qaba. Nagaa Waaqayyootti naaf jiraadhaa. Ulfaadhaa. Ayyee galatooma.